hidhamtoonni siyaasaa qabsoo uummata Oromootiif jecha hidhaman hundi bahuun injifannoo qabsoo Oromoo guddaadha. Mootummaan tokko gaafa dirqamee hidhamtoota siyaasaa hiiku hidhuun amma booda bu'aa buusuu akka hin dandeenye kasaara malee bu'aa akka hin qabaanne uummanni harka micciiree duubatti qabaa akka jiru agarsiisa. Kanaaf hamilee uummataatiif hamilee uummataa kaasuudhaaf hamilee diinaa cabsuudhaaf barbaachisaadha jarri bahuun kun. Sadarkaa lammataatti jarri kun isaan qofa osoo hin ta'in Olbaanaa Lalisaa hoogganoonni qeerroo sadarkaa adda addaatiin jiran bahuuni qabsoo tana ni gabbisa. Maaliif jarri kun muuxannoo qabsoo keessa guddaadha qabanii operational command kan jennuun keessattuu sadarkaa lammaffaa irratti warra jiran waan ta'aniif liigii dargaggootaa keessaa sadarkaa adda addaa irratti warra hojjetan waan ta'aniif hoggana olaanaa fi uummata kan wal qabsiisanidha jechuudha. Jarri kun bahanii uummatatti makamuun uummata sochii qeerroo mass movementii kana hoggana olaanaadhaan wal qabsiisa. Kanaaf efficiency jaarmayaatiif bu'aa guddaa qaba. Biyya sanitti kan qabsaa'aa jirru nama tokko yookiin paartii tokko aangoo irratti baasuuf miti. Waa sadiif kan qabsaa'anu akkuma sirna gadaatitti. Tokko bilisummaa fiduudhaaf, bilisummaa uummataa fiduudhaaf. Lammaffaa misooma fiduudhaaf. Uummanni keenya qabeenya isaatirraa buqqa'ee hiyyoomurra dalagatee carraaqqatee hiyyummaa keessaa akka ba'uuf. Kan sadaffaa nagaa fiduudhaaf. Waan sadeen kan ol keessa qabaachuuf keessattuu bilisummaan sirna dimokiraasii multi party system paartiileen adda addaa keessa jiran uumuudhaaf. Kanaaf paartii ammatti OPDO'n gara jijjiiramaa deemtii fi gara wayyaanitti deebitiifu ammaaf crossroad irra jirti. Akka amma dura waggaa darbe deemaa turte sanitti yoo kanarra akka deebitu taate still paartii mormituu jabaa qabaachuun qabsoo teenyaa gommaa jajjabaa kennaaf jechuudha. Waan jajjabaa kennaaf jechuudha. Kanaaf jarri kun bahanii OFC jabeessuun qabsoo jabeessuudha. Qabsoo jabeessuu qofa osoo hin ta'in erga wayyaanee kuffifnee awwaallee booda odaa Oromoo irra dhaabnu san sirriitti jala bishaan jala obaasuudhaaf sirriitti kunuunsuudhaaf paartiilee garaagaraa qabaachuu qabna. Paartiilee san keessaa immoo kan hoogganoonni ciccimoon kan naamusa qaban, kan cimina qaban, kan bilchina qaban qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf jarri kun OFC deebi'uun barbaachisaadha. Gara fuuldura maali wanni godhamuu qabu? Immediately wanni hojjechuu qaban, I think Dr. Maraaraan eegalee jira. Jarri kun immoo itti dabalamuun daran jabeessa jaarmaya erga isaanii dhamanii booda jaarmayni lafa jala lixe jechuun clandestine ta'e irra caalatti. Kanaaf jaarmaya san deebisanii jaaruu waajjiroota jaarrachuu jaarmaya isaanii jaaruu danda'uudha qabani. Kanarratti immoo sirriitti hojjechuu danda'an uummanni illee gargaaruu qaba. Jabaachuu danda'uudha qaban jechuudha. Kanaaf isaan bahuun qabsoo Oromootiif gaariidha. OFC'dhaaf gaariidha. OPDO'f illee gaariidha yoo kabeektu taate. OPDO'f illee gaariidha. Alternatiiviin jiraachuun alternatiiviin cimaan jiraachuun isaaniif illee gaariidha. Itoophiyaadhaafis jijjiirama hawwiin nama kennama hundaatu biyya sanitti osoo dhiigni baay'een hin jigin osoo gaaga'amni guddaan hin gahin gara dimokiraasiitti akka ce'amuuf jechuudha. Kanaaf immoo hogganni ciccimaan bilchina qabu, muuxannoo qabu, murannoo qabu jiraachuun waan akkanaa transition is a very tricky slippery slope. Transitionii kana manage goonee gara fuulduraa transitionii yookiin immoo ceehumsa gara sirna dimokiraatawaatitti goonu kana bifa shigaanneen, bifa mucucaanneen, bifa getintirreen ceesisuudhaaf hogganoonni akka Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa jiraachuun hedduudhaan fayyada jechuudha. Hedduudhaan fayyada. Kanaaf isaan dhufuun siyaasaa Oromootii irratti illee siyaasaa Itoophiyaatti illee jijjiirama guddaadha qaba. Waan guddaa waan gaariidha jechuudha.